barbaadu manatti hin galtu jechuudha. Tokkittuma san hin galu san bichaa hin galuu manatti hin galuu bichaaji. Hin galtu naaf khalaas gaa naafeeti ol faamna hin galu. Duniyaatu ifiif gooti. Deebitee wanni naqa qabattuuf najjaashtuuf jettee wanni naqa qabattuuf maali? Hangaa eega akkana naqa qabatte miyyoo san duraan ifiif na dhufteemi amma qabeetiin abduma sanittuu fidee abdiin kun haa fuudhu dhiiraa maali? Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota fi daawwattoota keenya salaamtaan tiyyatan onnee irraa burqite qilleensarraan bakka jirtan maratti isin hunda haa geessu isiniin jechaa. Arraan tana maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Arraa wanni niin qabadhee dhufe dhimma gartee duniyaa tuubii fi abdii abbaa mana isiisan. Kanuma keessatti miyyoon dhageessanii viidiyoo tiyyarratti waan miyyoon abdii gartee wajjin deddeemu hadiiqaa waliin dhaqanii iddoo bashannanaa yeroo meeqa waliin deeman telefoonaas walii bilbilanii waliin deeman tan yeroo hunda wal quba qaban agartanii jirtan. Gartee an dubbii san keessatti miyyoo waan keessa jiraatan deemtee ifina dhufte miyyoon san ani oofee hin finne abdii kana siif beekaa saahiba keetii jettee na dhufte akkasittiin iccitii jirtu san taysii fi abdiitu jirtu san gaafadhee irraa addaan baafadhe. Yeroon isirraa addaan baafadhu miyyoon yeroo hunda wal dubbifnaa galgalaa ganama telefoonni isaa garuu arra narratti cufaa ta'ee telefoonni isaa narratti cufaa taanaaniin telefoonni kiyya kanaawu cabsee aaree jetteeti dubbatte miyyoon. Duniyaatu as baatee najjaashtuuf jettee wanni na dubbattuuf maali? Dubbii sana keessatti wanni na dubbattuuf hordoftootaa fi daawwattoota kiyya duniyaatu ol baatee ani wanni na dubbattuuf maali? Miyyoo viidiyoo isiin gadhiifte gartee hadiiqaa intalti itti himtee hadiiqaa keessa waliin deddeemanii yaanii namni itti himee miyyoo akkanaati yaanii miyyoo san ifiif deemaa na dhuftee abdii siif beeka jettee mana na dhufte. Miyyoo san akkasittiin gaafadhee iccitii jirtu keessaa baase jaarsiisii duraan wajjin haasa'u jira miyyoo tanaas. Wal jaalatan miyyoo wajjinis akka wal jaalatan miyyoon kalee himtee jirti. Duniyaa garuu ana najjaashtuuf jettee wanni na haddadduuf maali? Miyyoon duraan gartee ifiif deemtee na dhufteemi amma gaa miyyuma sanumaan qabee fideetiin fuusisa gartee abdumaan fuusisaa'u fuudhiin jaan miyyuma tanaawu tun gartee sin kabajjuu saahiba kee hin kabajjuu jaartii tana irrumattuu fuudhiin jaan haa fuudhu niin fuusisaa'u isaa abdii. Maaliif hin fuusisa? Kabajaa namaan qabdu afaanii nama tuttuuti nama arrabsiti. Kunoo miyyoon kalee na dhufte san miyyoon miskiina haalaa mallisii nama nagayaati miyyoon nama gaarii naman tuytu afaanii hin daddayitu. Numaan jaaladhaa shariyaan afur faqqaddeef afuran haa fuudhu qaba abdii. Fuudhuus akkatti jiraachuutu isaaf beeka. Duniyaa yoo taateef ni teessisa jala ta'uu baattuufis ni deemti. Abdii haa fuudhu jaartii biraa. Maaliif? Isiitu afaaniin mana keettis arrabsa ni cinqiti mana keetti. Gartee yoo isiin cinquu baatte ala gabbee dhalaa biraa hin barbaadu inni gubbaan. Jaarsa isii kana waan inni fedhu yoo gooteef qaalii isaa yoo dhageesse gartee alabbaatee qaalii isaa yoo dhageesse abdii alabbee dhalaa biraa hin barbaadu. Akka alabbee dhalaa biraa barbaadu tagoote mana keessaa isiidha. Oromoon maal jette? Yoo jaarsa jaartiitu alabbaasaa jaartii hoo jaarsaatu alabbaasaa jette Oromoon.
duraan himanii fixan. Ifi mana keessatti itti rorriftee alabbaaftee bilbilaan waan inni juus dhageessan hin dhufuu jeen. Maaliif san hunda maaltu godhe isiitu cinqee manaa gabbaase abduma kanaa akka manaa gabba'u dhiiraaf fuudhee akkatti bulchu isaaf beeka. Taanaaniif ni jiraatti. Abdiin ni fuudhaami har'aas boroos. Tanaa miti ta biraatu barbaadee niin fuuyisa abdii. Maaliif tana yoo jettan daawwattoota agartoota keenya abdiin kun nama nagayaati miskiina afaaniin nama tokko kabajaadha qaba. Isiin maali garuu duniyaan kabajaa hin qabdu. Isan kabajju hiriyoottan isaa hin kabajju namni isan kabajne ta hiriyaa jaarsa fi hin kabajne maali dhalaan akkanaa ta'uma biraa sanuu irrattu haa fuudhu har'aas boroos fuudhuma qabaa'u akka fuudhus tagoota isiidha akka fuudhus jaarsa isii kana namni godhe duniyaatuuf deebitee nama biraa qabachuun deddeemtee intalaas qabachuu hin qabdu. Intala maarreen godha intala saniin maal godha niinidha dachiyyaan dhabamsiisa. Mana ifiitti nama dhabamsiiftuu qabdi mana kophaa mana hidhaa mana siiseete hoggaa niinidha maarree jettee dudubbattuu afaaniin sanuu afaan kamtu irraa dubbataa dubbattiihu duniyaan jaarsa isii if maal abbaaftee mee hooma isiin nama goosan lallaa'u takka ta gootu hin qabdu ta fidduus hin qabdu. Miyyoon saniis waan ete jettellee guutuu isii dhageessan miyyoon wanni jette nuti kunilleen lafa jirra nu kana maan jaalanne jennaaniin isuma kayin jaaladhe malee nama biraa hin fedhu jette waan jaalatte harkachuu qabdi miyyoon haa harkattu har'aas baruus maaliif ni gaa'inne duniyaan har'aan tanasa qilleensa irratti barbaadeeti najjaashituuf faatu najjaashituufiitu hunoo jaarsiisii duniyaatu haamata meeqa wajjin jiraatan ha ilmaan walirraa qaban waa malee alatti isii dhiisee gad hin ba'u. Oromoon waatu jira jette wanni ala gabbeef hoggaan akka laalee argan akka nama tokkotti isumaan mana keessatti yoo mana keessatti isaaf kabajaa goote hiriyaa isaatiif kabajaa goote irratti dhalaa biraa hin barbaadu. Jaartiin tiyya nama nagayaatii nama kabajaa qabuu jeeti abdii Mustafaa kun mana isaa keessa nagayaan jiraatee jireenya nagayaa jiraata. Akka jireenya nagayaa san hin jiraanne namni godhe duniyaatuufi duba ifii gootee miyyoos maakomatti homachuu hin qabdu miyyoos akka gartee ijjisaa ala gabbaatu jaarsasii kana abdii kana tagoote duniyaatuufi maaliif ijjisaa ala gabbaafti mana keessatti nageen kannituuf fuula bareedaan kannituuf kabajaa isaan gootu silaa isin nama kabajaa qabu taate kabajaadha naa qabdii kabaja naa qabdii jaartiin tiyyatuun nama nagayaati nallee ni kabajjii hiriyoota kiyyallee ni kabajjii jeeti nagayaan dalagaa san irraa bobbee gala. Amma duraas biraankillee irratti dalageetiin jiraan duniyaatu jaarsi kee kun bakka dalagaa hin jiruu dhalaa biraa fuudheeti bakka biraa jiraa jeenillee itti hime sanillee naa manuutti jaarsi kiyya dhalaa biraa hin fuudhu namalee dalagaa dhaqeetuma dalagaa mana galaa jette hunoo gaarraan tana gartee ta inni jaalatu saniitu as bee ta inni jaalatu ta wal jaalatan as baatee hunoo miidhaa irratti nu haasoyte miyyoon haasoytee jirti duba isiin as garagaltee nama biraa homachuu hin qabdu. Har'aas boroos hangaafuma sanuu dhugaa jirtuun itti hime gaafaan biraan irratti hojjetu san dhugaa jirtuun itti hime
dhugaatii keessan fudhachuudha diddeesiin garuu har'a dhugaatii keessan agartee jirtuunoo waan jaarsisii itti jiruun himeefan gaafasiis jaarsisii amma dhibbaa dhibbatti dhalaa biraa jira deemaa inni ni fuudhee jeetiin gaafas irratti hojjedhee jaarsa kiyya hin fuudhuu nama nagayaatii namalee dalagaa dhaqeetuma dalagaa galaa kara biraa deemellee ala hin bullee jette hunoo har'a manaa hin jiru ala baafteeti telefoonatti isiin telefoonatti bilbilaan maal jeen hin dhufu maal narraa qabdaa jeen maal tokkos godhe gocha isiin mana keessatti isa cinqitu saniitu akka inni akkas duusan abdii san godhe yoo dhalaan jaarsee fi kana mana keessatti nagayaan jaalalaan hoflaan taphaan waliin jiraatan dhiirti maan irraa dhalaa biraa irra barbaaddi hin barbaaddu dhiirti jaartuma isaa tanaa wajjin nagayaan jiraachuudha fedha jaartiin tiyyutu miskiinaa jee bira ta'a akka jaarsiisii kun bira hin teenye tagootu dhalaadha ifumaa gooteeti amma duniyaa toof najjaashituuf jettee na dubbatti eegagaa bakka kanatti na dubbatti an miyyoo yaame miyyoon ifiif deemaa na dhuftee siibtu abdii ana beekaa jettee iccitii akkasi keessaa baase abdii telefoona isaatu narra cufaadhaa waan ta'e hin beeku ni yaaddee telefoonni isaa cufaa taanaan aaraaniin telefoona keessanillee cabsee jette miyyoon dhaggeeffattan hordoftootaa fi daawwattoota kiyya viidiyoo sanillee dhaggeeffatanii jirtanii amma deebiteeti duniyaan na tuquu isii kana keessatti ani gartee miyyoo san ifiif fidanne isaan finne ifiif dhufte miyyoon natti miyyoon na dhufte san wanni na dhufte miyyoon abdii naa hojii haasawaa jira iddoo bashannanaa waliin jirra yeroo hedduu wal quba qabnaa galgalaa ganamaan dubbisaa amma garuu telefoonni isaa na cufaa ta'e hayi itti nageessii jettee dhufte miyyoo sangaa anarra ittiin fidaami niin fide dhibbaa dhibbatti itti fide maaliif isin kabajaa hin qabdu afaaniin daddeetti nama tuyutti miyyuma sanuu hidhaan galchaa mana dachii galaa kan isin tolfattee qabdi duniyaa meegaa waan gootu miyyoo sanii miti anaawu waan isin gootuun isii ilaala mee haa fiddu wooma isin fiddu san laalla duniyaa abdiin niin fuusisaa anuu miyyoo san isaas barbaadetiin bakka jirutti itti bilbilee yaamee miyyoos yaamee miyyoon dhugumaan si yaalatti hoottu fuudhii miyyoon anna cinqitee jirti jeenitiin viidiyoo biraa irraa isin waraabee isin garsiisa haa fuudhu akka labboos namni godhe duniyaatu ifiif goote har'aas boruus deebitee nama biraa qabattee maarreen nama godhe miidhaanis keessa nama baasa biyya tana isitti tolfate taariba dhuftee bara xayyaaraan hin dhufne warra biyya tanaa ibsee teessin waan isin fittu nama egaa walumaan laalla waan nama gootana akka waan mootummaa ibseete mootummaa isii tana ani bakkaan tuqametti niin agarsiisaa agarsiisumaan mee waan narra fiddusanii fi waan miyyoo irraas fiddu jaarsee fi ala baaftee deebitee nu qomattee mee komisii tana waliin laalla'uno arraas boruus abdi ni fuudhaa ni fuudha fuudha isaa kana akka fuudhu namni godhe duniyaatuufi ifiif goote waan ifiif goote deebitee nama komachoo bilbilaan waan inni jee dhaggeeffattanii jirtanii daawwattootaa fi hordoftoota keenya arra wanni niin qabadhee dhufe tanaa tuni waan jiraatii waa'ee jaarsasii ifii balaggabbaabte deebitee nama biraa qaqqabachuun maaltu fideewu hunoogaa abdiin waan inni juus waliin laal arkuuf jiraanna isin hundinuu kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattootaa fi hordoftoota keenya.